Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo. Baga nagaan dhuftani isiniin jedha maatiin kan koo kabajamaa kibaruulliin Oromoo kiyya. Warri maatii kiyyan ta'in abdu seenaan jedhu maatii kiyya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Har'a odeeffannoo jajjabaa baay'ee isiniif qabannee dhufnee jirra gaa. Har'a odeeffannoo nuti qabannee dhufnee nama saaxiluudha jechuudha. Nama isin sabboontoota jettanii feesbuukii kanarratti jala fiigdan likkii jira. Gadi baasna jechuudha. Maskii mangeerraa jalqabnaa sana hundarra deddeemnee hunda jaraa keessaa fufunaanna jechuudha. Waan jarri miidiyaa irratti gadi ittiin baanee uummata Oromoo irratti godhaaranu gaafa gadi baasnu baay'ee gadda guddaa nutti dhaga'ama. Tokkoffaaf maskii mangee maal goote Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu irraa dubbanna. Hundi keessanuu iccitii jajjabaa akkanaa dhaga'uudhaaf akka namni baay'een irraa baratu Oromoon dhaga'uuf. Subscribe like gochuudhaan nama biraan gahaa isiniin jedha achumaan immoo du'aa inaaf godha. Baay'ee tokko ilkaan kun na itee na dhukkubuu jira akkan hin dubbanne illee afaan naqawaa jira. Oromoo kiyya like gochuudhaan mee rabbi si haa fayyisu naan jedha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya guyyaa lamaan kana wanti nuti isinirraa banneef waan bicuusii as na dhukkubaa jiruudhaa fi har'a immoo wanti nuti isiniif dhufne dhimmi keenya dhimma Oromooti. Oromoodha. Zallamamu miidhamu callisuu hin dandeenyu isiniin jenna. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo feesbuukii kanarratti kaleessa suuraa tokkotu maxxanfamee ture. Suuraan kun maskii mangee happy Christmas moo minaamin isa jedhanu kana Christmasiidhaanti bara haaraa sababeeffachuudhaan suuraa beeta kiristaaniitti yookiin ittiin ortodoksiidha beeta kiristaaniitti kaatee alaabaa lummuuxiidhaan faayamanii duddubbasiitti mul'atee jira. Baay'een keessan sanayyoo ati naafteenyaadha waan akkasii jettanii koomentii irratti isa arrabsaa turtan argaa turre. Ani immoo akka yaada koosiitti waan waggaa meeqa dura dubbadhe har'a Oromoon dubbate. Mirgasiiti naafteenyaa ta'uunis alaabaa lummuuxii uffachuunis alaabaan lummuuxiin amantii jedhaa bakka bu'a jechuunis. Nuti wanti nurraa eegamu akka nama tokkootti waan kana dhaamuudhaaf Oromoo kiyya ati Oromoodha. Amantaa ortodoksii hordoftaa. Ortodoksii ta'uunii fi alaabaa lummuuxii qabachuun alaabaan lummuuxiin kun alaabaa ortodoksii bakka hin bu'u. Beeta kiristaanii alaabaa lummuuxiidhaan faayame kana dhaabsisuu qabdu jecha jedhu ergaa dabarsina malee arrabsuunii fi ati naafteenyaadha. Ati maali jechuun ijoollee amantii biraa hordofan Oromoo ta'anii akka jarri aariidhaan ittuuyyuu waan hin taane keessa galu godha. Maskii mangee arrabsuurra wanti isiin Oromoodhaaf godhaa jirtu wanti isiin afaan Oromootiin barreessitu tiiktook irrattis haa ta'u Oromoodhaaf xiqqaatu hamma humna isiitiin waan gaarii hojjetaa jirti. Wanta xixiqqoo akkanaatiif hamilee cabsuunii fi arrabsuun hin barbaachisu. Kara fuulduraatti maal gochuu qaba Oromoon? Beeta kiristaana yookiin mana amantii itti waaqeffatu mana itti waaqa kadhatu mataa isaa kan alaabaa isaatiin maalummaa isaa bakka bu'u. Alaabaan minilik lummuuxiin Oromoo bakka bu'u dhugaa dubbachuudhaaf amantiin ortodoksii kan addunyaa guutuu waaqeffatu yookiin amantii addunyaa guutuu irratti biyya adda addaatti amantii ortodoksii ni jira. Wanti qofaatti inni alaabaan lummuuxiin samiidhaa gadi bu'eef hin jiru. Yoo alaabaan lummuuxiin amantii wal qabsiisanii keessa alaabaa lummuuxii kana uummata fudhachiisuu taate malee an dhibbatti isiniifan hima. Warri ijoollee Oromoo taatanii beeta kiristaanii alaabaa lummuuxiidhaan faayame seentanu cubbuu guddaa dalagaa jirtu. Kitaabni yookiin amantiin matsaaf qudduusiidhaan durfama malee alaabaan waa'ee siyaasaa malee amantii bakka hin bu'u. Waaqarraa nuu kenname amantiin kun amantii ortodoksii bakka bu'a alaabaan lummuuxiin kan jedhu mee gaafadha. Dhaamsa kooti. Bakka hin bu'u amantiin ortodoksii hordofuun mirga keessan garuu alaabaa lummuuxiidhaan of daguun ittiin shawwadamuun kun hammam tokko ulfaata kan jedhu Oromoo kiyyaaf dhaamsa koon dabarsa akka jarri dammaqanuuf wal dammaskuun gaariidha. Asirratti taasisuudhaan Oromoo kiyya dammaqaa afaan keessaniin baradhaa afaan keessanii waaqeffadhaa alaabaa bakka isin bu'uun isin Oromoo waan taataniif kanaan ittiin intini gochuu qabdu malee lummuuxiidhaan of hin faayinaa. Amma fakkeenyaaf mazmuurri afaan Oromootiin bahu baay'ee tokko babbareedaa baay'ee jira.
Kasaleessa na ceesiftee arras na faana jirta galmee du'a kootee galaa galchiteedda gonfeessa maqaa kee na teessiftaa koo sitaan nan obaase gobaataa laphee koo sitaan nananana nananana sitaan obaase gobaataa laphee koo kan jedhu gaafa afaan oromootiin akkasitti sirbamu warra amantii biraa warra amantii ortodoksiin hordofne warra amantii injiraa muslima ta'e waaqeffataa ta'e illee ofitti harkisuu danda'a jechuudha mazmuurii akkas afaan keessaniin bareedu oromoo taatanii gaafa afaan namaatiin intini jettan baay'ee tokko gifnoo kanattaan suudhaan kan waahii maskii mangee arrafamuusi asirratti gabaabsa amantii namaatis hin arrabsina annaqee koomentii sana jalatti aamin eebbifamii jennaaniin ijoolleen keenya ati kiristaana taate ati maali an amantii nama kamuu nan kabajaa garuu an amantii sana hin fudhanne an muslima aamin jechuun aaminisuma nu jennu wanti biraan jiru bar oromiffaa miti aamin inni kan keenyas aamin inni kan jiraatis afaanuma hundinuuyyuu tokkicha aamin aamin yaa qobaatti wanti samiidha qobaatti nuti amantii muslimaatti aamin jennuun hin jiru afaan oromootiin eebbifame jechuudha allaqee aamin meemee afaan oromootiin maal jechuudha aamin jechuun an koomentii jalatti dhaqeetaniin baga waliin geenye eebbifame akka kanum wanti hin jedhe isin ajandaa godhattanii narratti riiplaayii galtanii bocaa ooltanii baay'ee keessan isin argeen isin taajjabe min ayinati naachi jedhe ittaan suudhaan har'a odeeffannoon nu qaqqabee caalaa bultumee hammas akkuma daboo firkaatti obboleessa keenya mallaqaan bitamee Mahammad Said galaafate har'as poolisii oromiyaa tokko galaafatee shugguxiidhaan isaa machaahee makiinaa oofaa jiru poolisiin dhaabi jennaanii shugguxii baafateetuma poolisii oromiyaa xaaxaa godhee shugguxiidhaan dha'e jechuudha nama sana dhiigni irraa dhangala'e gaafa poolisiin qabuudhaaf xalayaatti barreessee caalaa bultumee barbaadu gaaraa ajaja gaaraa dhufeedha caalaa bultumaa hin tuqina jennaan caalaan bultumee nagaadhaan burraaqee jechuudhaan mana isaa keessa taa'aa jira jechuudha utuu himaa tokko irratti hin dhiyaatin jechuudha himanni irratti dhiyaatee mana murtiitti hin dhiyaatin kana jechuun caalaa bultumee eenyuun akka isa hoogganaa jiru eenyuun akka ajajamaa jiru yoo barbaade abbaa barbaade ajjeesuudhaan tokko jechuudha akkuma mootummaa abbaa irree kanaa poolisiin oromiyaa kun baga dhiigni kee dhangala'een jedhaanii rakkoon qabu garuu caalaa bultumee akkuma polisii oromiyaa dha'e kana yoo nama biraa dha'e illee boris namni isa gaafatu hin jiru jechuudha maaliif beeytu namni sareen hoolaanii abbaa gaarii qabdu duuba bakka geessee rafte akkuma jedhamu namni abiyyi ahmadiin hoogganamaa jiru mootummaa nama ajjeesu nama nyaataa kanaan akka barbaadetti machaa'ee booskiidhaan shugguxiidhaan nama dha'ee bashannanee jiraata jechuudha nagaan naaf tura galatooma